namticha wayiitu osoo karaa deemaa jiru namoonni hedduun ka walitti qabaman arge. Maal inni jedhee itti dhiyaate nama addaan qabee utalaalu reeffa wahii arge. Sanbooda namicha cinaa isa jiruun maaltu uumame jedhee gaafannaa namtichi kun fooqii kanarraa of darbe doora torbaffarraa of darbee jedheen. Yeroo kana poolisoonni dhufanii nama addaan faffageessanii reeffa bakka reeffaa sammarsan. Poolisoota kana wajjin ammoo namicha wahiitu jira. Namtichi kun sigaaraa akka ajaa'ibaatitti aarsa. Poolisoonni bakka reeffaa kana deemanii inni garuu gara imaaraa namtichi irraa of darbe jedhan san seene. Doora tokkoffaa deemee keessa deddeeme sigaaraa lokkosatee osuma aarsu sanbooda maskootii banee reeffa gad ilaalee sigaaraa darbe. Gara doora itti aanutti deeme ammallee balbala banee lallaalee mana keessa lallaalee humaan argine sigaaraa biraa qabsiifatee sanbooda maskootii darbe. Maskootii banee sanbooda reeffa gad ilaalee sigaaraa itti gadi darbe. Osuma akkas jedhu doora afuraffaa dhaqe. Doora afuraffaallee balbala banatee seenee kifilii keessa erga lallaalee booda maskootii banee reeffa gadi ilaalee sigaaraa qabsiifatee sigaaraa achirraan darbe. Osuma akkas jedhu doora torbaffaa dhaqe. Doora torbaffaa balbala banee mana keessa deddeemee sigaaraa ofii qabsiifatee lallaalee waa milikkata wahii suqa. Mana keessa deddeemee laakiin humaa hin argine. Sigaaraa qabsiifatee maskootii banee sigaaraa darbe. Sanbooda liiftii qabatee gadi deebi'e poolisootatti. Sanbooda poolisootaan akkana jedhee kuni yakka namatu yakka irratti dalage malee namtichi kun ufumaa isaatii uf hin darbinee parsantii 100% itti amanaa waan an jedhe kanaa jedheen jedhama. Yaani namtichi kun uf hin darbine namatu isa darbe malee jedhe 100% beeke namtichi. Akkamitti beekee gaafiin kiyyeessiniif gaafii deebiin baay'ee salphaadha. Viidiyoo itti aanutti deebii waliin deebifna. Laakiin namni dhugamaan kana deebise dhugaa sammuu poolisootaa qaba jechuudha.